naannoon tante sirratti dhiibbaa akka qabdu hagam beeyta yoo beeyte hoo hagam takka naannoo tante san jijjiiruudhaaf wareegama kafalta. Gaaf tokko namni tokko if ajjeesuudhaaf murteessee karaa jechuun daggala kanaa bosona kanaa kana dhufee qilee takka bira dhaabbatee qilee sanitiif darbuu deema. San namoonni tokko arganii nama kana lubbuusaa baraaruu qabnaa if ajjeesuu hin qabu jedhanii yaaboo taa'e yoo duute somaan dhaba jechuun gaanii jiraa miiree ilmaan keenyuuf dhiistaa maalii waa hedduu jedhanii amansiisuu yaala. Sanii namni tokko osoo ifi dabru jiru abbaa amantaati nama guddaadha. Yaaboo harkanii beekte yaaboo kootu barkunu akkatti namichi kun hin beekanii harumatti osoo deemanuu harkanii namni kun if ajjeesuuf deemaati meenuuf itti himi jechuun rakkina dhiibbaan if ajjeesuu hin qabu. Jechuun jiru addunyaa kanarrattis akhira irrattis itti nu himi jedhaniiti abbaa amantaa sana amansiisanii qilee sanitti suuta gabbuu sana abbaa amantaa kana amansiisee akka waliin ol bahuu fi beeka. Amma sa'a dheertuu dhaabbatanii jarri lamaan kun waliin haasawanii waliin haasawan kan fagoorra jiran waan ta'eef namni dhaga'ee hin jiru. Waan isin dinqisiisa boodarratti maal akka ta'e ni beektani jarri lamaanuuf darban. Namni waan isaaniif darbaniifis beeku hin jiru. Namni kun dura hogguunii fi gabbu'ee waan isa akka inni murtii kasii murteessu isa godhe hin beeku. Ammoo abbaan amantaa kun haasila isarra nama waa beeku nama isarra waa hubatu nama isa san amansiisee keessaa bahutti itti ergan. Haa ta'u garuu influensii itti godheetiti namichi if ajjeesuudhaa deemu sun waliin if ajjeesanii ijaama. Kana jechuun yeroo hedduu nuti keessattuu hogguunii fi waan takka dalaguudhaaf barbaanne abalu bar waan kanan dalaguu deemaa jennaan. Waan akkanaatiin godhuu deema jenna. Namni sun waan ati godhuu deemtu sanirraa aayidiyaa hin qabu. Okay? Situu yaada san qaba. Yaanni sun si keessatti uumame. Yaada san qabattee if dura deemuu haa qabuusi. Ati immoo nama sanitti himta. Namni sun nama taa'u. Namni taa'u deemisiin hin jiru. Soo maal si godha? Yaada kan keessan haasoitan akkamiin akka yaada san milkeessuu hin dandeenye sitti hima malee akkamiin yaadni kan keessan milkaa'uu akka danda'u sitti himu maaliif taa'utti jira waan ta'eef yaadni sun keeti waan ta'eef. So yaadni hedduun mana hirribaa keessatti wanni hafeef yaadni hedduun bakka nuti akka maatiitti teenyu xarapheeza irratti wanni hafeef yaadni bilchaatan hedduun osoonii fi hojiirran ooliin wanni hafeef maaliif akka ta'e ni beektanii because of influence. Influensii namoonni nuti waliin haasofnu namoonni waliin jiru dhiibbaa nurratti uuma. Maal jedhama seetan yoonii fi saahiboonni kan kee namni 5 nama kitaaba dubbisu ta'e naaman yeroo muraasa booda jahaffaan kitaaba dubbisu si taata. Yoonii fi hiriyoonni kan kee namni 5 kan sijaaraa aarsu ta'e naaman yeroo muraasa booda jahaffaan sijaaraa aarsu si taata. Namni 5 namoonni daldalarraa, guddinarraa, milkiirraa, dagaaginarraa, fayyaarraa, ispoortiirraa, okay? Haasa'u wajjin yookaan fiilli sanirra jiru wajjin yoonii fi hajiraatu taate jahaffaan. Kana qorannoo hedduutu mirkaneesse ani personaalii hawaasummaatti keessattis waan hin arge. Maaliif yoo jettan namni yooni ati yoo ogeessota seenaatii wajjin yoonii fi guyyaa muraasa turte by the way atu osoo hin beekan guyyaa kan seenaa haasa'uu jalqabda because that is the influence. So obboleessiitii obboleessa xiyya karaa dheeraa deemuu barbaadda. Milkaa'uu barbaadda, jijjiiramuu barbaadda. Ammoo dhiibbaan naannoo tantee jirtu suni akka ati duran tarkaanfanne, akka ati waan barbaaddu sanii fi bakka barbaaddu san hin geenye dhiibbaan isaanii guddoo akka taate ni beekta. Dhiibbaa san jalaa bahuudhaaf maal godhuu qabda? Dura rakkina dhiibbaan sun sirratti uumtu yoo qabeetu taate eenyu akka waa helchuu qabdu yookaan eenyu akka saahiba godhachuu qabduu fi karaa kam deemuu akka qabdu atuu waan murteessituuf jecha waa illaan kan kee ilaaliiti eenyummaa tantee natti himi. Waa illaan kan kee ilaaliiti daldala kan kee akka ta'e natti himi. Waa illaan kan kee ilaaliiti sammuu tanteetii fi haasawa kan kee natti himi jiraadhu horii booddeema.